Video kana keessatti hojiiwwan online irratti yeroo ammaa kana qarshii guddaa irraa hojjechuu dandeessan 4 qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa guutumaan guutuutti video kana keessatti control goonee kan ilaallu hojiiwwan online yeroo ammaa kana qarshii guddaa namoonni irraa hojjechaa jiranii fi irraa jijjiiramaa jiran keessaa hojiiwwan murteessoo ta'an 4 isiniif qabadhee dhufee jira. Hojiiwwan kanneen keessaa yoo xiqqaate tokko yookaan immoo 2 hojjechuudhaan qarshii 20 irraa kaasee hanga 200 illee irraa hojjechuu ni dandeessan. Kun immoo kan hundaa'u dandeettii fi fedhii isin qabdan irratti waan ta'eef hojii keessaniin kan wal qabateedha. So gabaabinumatti video kana keessatti akkaataa ittiin hojiiwwan online kanarratti yoo hojjettan qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan 4 kanneen kan isiniif dhiyeessu ta'a. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Keessattuu hojiin inni 4 irratti qabadhee isinii dhufe isa murteessaa namoonni yoo hojjetan investara yeroo gabaabaa keessatti ta'uu kan ittiin dandeessan kaapitaala keessan miiliyoonara kan ittiin godhachuu dandeessan waan ta'eef isa 4ffaa keessattuu more anis irratti invest godhee hojjechaa jira waan ta'eef hedduu tokko murteessaadha. Hanga dhumaatti na daawwadhaadha. Video darbe keessatti qarshii keessan hatamaa jirtu jedhee isiniif hojjedhe irratti karaa adda addaatiin koomantiiwwan baay'een na dhaqqabanii jiranii namoonni baay'een akka irraa baratan yaada keessan naa qooddanii jirtan waan ta'eef hedduu tokko galatoomaadha. Warroonni qeeqas ta'ee wantoota adda addaa naa dhiyeessuu barbaadan barnoota an barsiisu hunda irratti jechuudha yaada keessan kan jaalalas ta'e kan kabajaa akkanumallee qeeqa qabdan wanta hundayyuu koomanta irratti naaf barreessaa. Barnoota itti aanu gaarii qabadhee akkasiniif dhiyaadhuuf na kakaasa waan ta'eef video darbe keessallee akkaataa ittiin qarshii keessan kiisa keessan keessaa ittiin hatamuu dandeessan hattuun osoo isin hin hatin mana kuusaa kaawwachuudhaan kiisa keessan keessa kaawwachuudhaan nama bira kaawwachuudhaan qarshii keessan karaa ittiin hatamuu dandeessan even kiisa keessan keessa kaawwattanii qarshii keessan akkamitti hatamuu akka dandeessan guyyaa irratti guyyatti ji'a irraa ji'atti waggaa irraa waggaatti akkamitti akka hatamuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Video sanarraa immoo namoonni baay'een akka fayyadamtan yaada keessan naa qooddanii jirtanii hedduu tokko galatoomaadha. Video har'aa keessatti immoo online irratti qarshii gaarii hojiilee irraa argachuu dandeessan 4 qabadhee isiniif dhufee jira. 4 isaaniitiyyuu tokko tokkoon ni ilaallaa hanga dhumaatti nafaana turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Soofuu Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan kan jaalalaa fi kan kabajaa isinaadha qabachaa. Video kana keessatti hojiiwwan online irratti hojjechuudhaan qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan 4 qabadhee isiniif dhufee jira. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan ittiin wal bartan hojiiwwan online cryptocurrency wan adda addaa waa'ee YouTubeidha barnoota teknooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu argachuu yoo barbaadan bakka itti argamtan bakka sirriidha. YouTube channel keessan Soofuu Maraab subscribe gochuudhaan miseensa ta'a. Akkanumallee video kana like gochuudhaan eegalaadha. Barnoonni asirratti darban yookaan immoo video kana keessatti darbu obboleewwan baay'ee ni fayyada ni tajaajila waan ta'eef share gochuudhaan isaan birallee naan dhaqqabaa isin jechuu barbaada. Amma gara barnooticha keenya kanarraatti ceena. Hojiiwwan online irratti hojjechuudhaan qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan 4 keessaa tokkoffaa irratti kan qabadhee isin dhufe content creation jedhama. Content creation jechuun maal jechuudha kan jedhu isin haa qabu. Content creation jechuun karaalee social media adda addaatiin platformiiwwan social media kanneen irratti contentiiwwan adda addaa qopheessuudhaan namoota bashannansiisaa online irratti qarshii hojjechuu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha miti. Isaan kanneen keessaa maalidha? Fakkeenyaaf akaafnu YouTube channel mataa keessanii banachuu. YouTube channel mataa keessanii erga banattanii booda YouTube channel keessan irratti barnoota adda addaa barsiisuu akkanumallee baacoo adda addaa dabarsuu drama adda addaa dabarsuu wanta dandeettan irraa YouTube channel keessan irratti namootaaf dabarsuudhaan namoota akka hawwatutti akka fedhii namootaatti barnoota nama barsiisu nama hawwatu namoonni jaalatan irratti hojjechuudhaan kontentii mataa keessanii qopheessuudhaan achirratti hojjechuudhaan invest gochuudhaan ergasii immoo qarshii irraa argachuu ni dandeessan. Kana jechuun maal isin fakkaate? Fakkeenya channel keenya Soofuu Maraab fudhachuu dandeessan. Channel keenya yeroo hammaa kana subscriber 77 irra darbee jira. Kanaafiyyuu maalidha? Barnoonni ani irratti hojjedhu barnoota teknooloojiidhaan wal qabate barsiisuudhaan namoota ni barsiisa namoonni narraa ni fayyadamu. Ergasii immoo an immoo karaa YouTube channel kan gootiitiin namoota irraa ni fayyadamaa jechuudha. Kana jechuun an namaaf barnoota gaarii ni dabarsaa ergasii immoo qarshii irraa hojjedhaa jechuudha. Kana karaa adda addaatiin fudhachuu dandeessan.
karaa TikTokiitiin illee fudhachuu dandeessan. Akkanumallee karaa Facebook page'itiin fudhachuu dandeessan. Karaa Instagramaatiin fudhachuu dandeessan. Karaa websaayitiin fudhachuu dandeessan. Social media baay'ee banachuudhaan achirratti qarshii irraa argachuun hedduu tokko yeroo ammaa kana salphaa ta'ee jira jechuudha. Namoonni social media kanarratti dhufanii jijjiiramanii investara ta'an baay'een keessan ni beektu. Sadarkaa kamirraa ka'anii sadarkaa kamirraallee akka ka'an isinitti himuun baay'ee tokko barbaachisu. Sababni isaas isin mataan keessanuu namoota social media irratti jijjiiraman ni beektan waan ta'eef jechuudha. So gabaabinumatti content creation jechuun contentii mataa keessanii qopheessitanii contentii san irratti create gochuudhaan social mediaawwan adda addaa yookaan immoo platformiiwwan adda addaatti fayyadamuudhaan namoota bashannansiisaa, namoota barsiisaa, namoota irraa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanarratti barnoonni kanaan dura baay'inaan isiniif hojjedhe jira waan ta'eef achirratti ilaaluu dandeessan. So akkamitti contentii yookaan immoo barnoota mataa keenyaa qopheeffannee YouTube irratti, Facebook irratti, akkanumallee TikTok irratti gallakkifnee irraa hojjechuu dandeenya kan jedhu gaafii isinitti ta'uu danda'a. Barnoota kanaan wal qabate yeroo gabaabaa keessatti keessattuu kan YouTube'dhaan wal qabate eegaluudhaaf deemna waan ta'eef chaanala kan keenya join gochuudhaan akkanumallee karaa keessaa lakkoofsa bilbilaa kanaan nu dubbisuudhaan barnoota san irratti hirmaachuu ni dandeessan. Waa'ee YouTube'dhaan wal qabate irraa kaasee hanga zaatti YouTube chaanalii mataa keessanii banachuu irraa kaasee hanga YouTube chaanalii keessan irraa qarshii hojjetan kiisa keessan keessa dhaqabutti isin bira dhaqabutti steepiiwwan jiran online kanarratti isin barsiifna, galmaan isin geenna, wanta hundayyuu akkaataa ittiin hojjettan haala mijeessinee jirra. Yeroo gabaabaa keessatti eegaluudhaaf qophii keenya xumurree jira. Kanaafiyyuu achirratti hirmaachuudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessan. Inni jalqabaa content creation yookaan immoo platformiiwwan social media adda addaa irratti fayyadamuudhaan qarshii mataa keenyaa hojjechuu ni dandeessa. Ni dandeenya jechuudha. Keessattuu platformii kanatti fayyadamuudhaan dhaggeeffattoota koo qarshii 20,000 irraa kaasee hanga qarshii 200,000 illee hojjechuun ji'a tokko keessatti ni danda'ama. Irraa fayyadamaadha. Lammaffaan immoo cryptocurrencyawwan adda addaa irratti invest gochuudha. Kana maal seetan? Kaapitaala mataa keessanii yoo qabaattan kaapitaala san invest gochuudhaan irraa fayyadamuudha. Fakkeenya isiniif kaasu. Waalitiiwwan adda addaa banachuudhaan kan akka Binance, kan akka Bybit, kan akka OKX fi kan kana fakkaatan waalitiiwwan kanneen akkaataa ittiin banachuu dandeessan akkamitti invest irratti gochuu akka dandeessan illee kanaan dura gabaabinaan viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo san ilaaluudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Kanneen irratti invest gochuu ni dandeessan. Akkamitti jechuu dandeessanii bal'inaan koorsiin kanaan wal qabatellee kan mataa isaa qophaa'aatiin jira. Achirratti illee galmooftanii barachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Kana gabaabinaan yeroo isiniif ibsu maalidha? Cryptocurrency irratti akkamitti invest gochuu dandeenya kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Asirratti invest gochuu keessanii duratti wanta lama recommend isiniif gochuu barbaada. Tokkoffaa invest osoo hin godhin cryptocurrency irratti akkamitti trade gochuun akka danda'amu, invest gochuun akkamitti akka danda'amu barnoota gahaa qabaachuun dirqama. Invest gochuun ni danda'ama. Qarshii argachuun cryptocurrency irratti salphaadha. Invest gochuun profitii argachuun salphaadha qofa waan jedhameef achirratti invest gochuudhaaf yoo deemtan hakaroota baay'ee, hattoota baay'ee, wantoota baay'eetu isin qunnama waan ta'eef balaa hin taaneef saaxilamuu dandeessan waan ta'eef of eeggannoodhaan eegaluun dirqama. Keessattuu cryptocurrency irratti hakaroota baay'eetu jira, iskaamaroota baay'eetu jira. Irraa of eeggachuu qabdan. Kanaaf immoo waalitiiwwan isin banattan hundi isaaniitiyyuu secret ta'uu qaba. Security'n isaa kan eeggame, kan sadarkaa eeggatee ta'uu qaba. Kana ta'uu baannaan salphamatti qarshii achirratti invest gootan san hakarootaan yookaan immoo iskaamarootaan hatamuu dandeessan. Asirratti akkamitti invest gochuu dandeenya yoo jettan baajata mataa keessanii ni qopheeffattan. Warroonni airdroppiiwwan adda addaa hojjettanii achirraa coinii isaan walitti sassaabatuudhaan token isiniif kafalame san gara doolaaraatti jijjiiratan. Fakkeenyaaf kan akka kanaan dura kan turan jechuudha. Kan akka hamster combat ture kanaan dura baay'een keessan ni beektanii akkanumallee major ka jedhamu ture. Egaa baay'een isaanii kan akka to market baay'een isaanii airdroppiiwwan baay'een isaanii achirratti hojjechuudhaan qarshii tokko osoo hin baasin muraasa kan ta'e doolaara muraasa kan ta'e warroonni argattan jirtanii isa saniin invest gochuu dandeessan. Warroonni immoo kaapitaala mataa keessanii qopheeffatanii qarshii qabdan san qopheeffatanii cryptocurrency irratti invest gochuu barbaadan akkamitti invest gochuu dandeenya kan jedhu gaafii isinitti ta'uu danda'a. So kanarratti bal'inaan viidiyoo tokko isiniif qopheessaa. Sababni isaas Binance irratti, Bybit irratti, OKX irratti akkamitti invest gootanii qarshii irraa hojjechuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Gabaabinaan immoo viidiyoo kana keessatti maal isinitti agarsiisuu barbaadeeti Binance irratti, Bybit irratti, Telegram wallet fi kan kana fakkaatan irratti P2P wanta jedhamutu jira. Personal to personal jedhan.
P2P jechuun nama tokkorraa asseetii tokko yookaan immoo kiriptoo tokko bituudhaan yeroo inni qarshii dabaletti gurgurachuu jechuudha. Eessatti bittan? P2P yookaan part to part jedhan yookaan immoo person to person bakka jedhamu kanarratti bittanii jechuudha. Telegram wallet yoo qabaatan Telegram wallet keessanirraa ni bittan jechuudha. P2P irratti qarshii gara baankii adda addaatiin kafaluudhaan bituu dandeessan. Ergasii immoo doolaara bittan yoo ta'e yeroo doolaarri dabaletti deebistanii gurguratan ammas doolaarri yeroo bu'etti deebistanii ni bittan yeroo doolaarri ol ka'etti deebistanii gurguratan jechuudha. P2P jechuun kanaadha. Kana immoo kan akka Binance hedduu tokko filatamaadha. Telegram walletiin illee hedduu tokko filatamaadha. Bybit illee hedduu tokko filatamaadha. Isaan kanneen sadeen keessattuu an recommend isiniif godha. Itoophiyaanota baay'eetu achirratti argama. Crypto currencyawwan adda addaa, asseetiiwwan adda addaa achirratti gurgurachaa jiru. Isinillee achirratti qarshii 10,000 qopheessitanii yookaan immoo qarshii 5,000 illee qopheessitanii qarshii qabdan qopheessitanii ergasii immoo achirratti P2P irratti bitanii yeroo doolaarri dabaletti gurguratan yeroo doolaarri gabbu'etti immoo deebistanii bittan. Kana qofa osoo hin taane asseetiiwwan akka toonii, kan akka biitkoinii, asseetiiwwan adda addaatu jira miti. Asseetiiwwan kanneen kiriptoo karensiiwwan adda addaa kanneen bittanii ol kaawwachuudhaan yeroo inni dabaletti deebistanii gurgurachuu jechuudha. P2P yookaan immoo person to person inni jedhamu isa kanaadha. Kiriptoo karansii irratti invest gochuun hedduu tokko barnoota gaafata. Iskaamaroota baay'eetu jira, hattoota baay'eetu jira. Irraa of eeggachuudhaan irratti hojjechuudhaan qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan. Namoonni kanarratti jijjiiraman jiranii, namoonni kanarratti illee kasaaraa keessa seenanis jiranii. Of eeggannoodhaan barnoota gahaa argachuun murteessaadha. Barnoota kanaan wal qabate isiniif qopheessa isiniin jedhee jira. Karaa lakkoofsa kanaatiin na dubbisa. Sadaffaa karaan sadaffaan ittiin qarshii irraa argachuu dandeessan. Karaan kun hedduu tokko biyya keenya keessatti baratamaa miti. Hedduu namoonni keenya immoo itti yeroo fayyadaman argee hin beeku. Innis graphic design jedhama. Graphic design jechuun logo adda addaa, brandiiwwan adda addaa design gochuudhaan, graafikii adda addaatiin jechuudhaan logo adda addaa qopheessuudhaan dhaabbatoota adda addaatiif, namoota dhuunfaa adda addaatiin, namoota kanneen wajjin kontaaktii gochuudhaan gurgurachuu jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa Nigdi Bank kan jedhu kana logo isaanii kana hawwataa gootanii bifa bareedaa ta'een hojjettaniif yoo ta'e isa wajjin communicate gootanii brandii bareeda ta'een akkaataa logo isaanii hawwatuu danda'u, dhaabbata san ibsuu danda'u, Itoophiyaa Nigdi Baankii ibsuu danda'u yoo kan hojjettanii fi yookaan waliigaltee isaa wajjin kan dhumtan ta'e qarshii gaariidhaan dizaayini gootanii isaa wajjin hojjechuu dandeessan. Wanta akkasii irratti hirmaachuu namoota dhuunfaadhaaf fakkeenyaaf chaanalii kan koo Soofumar Aappiidha. Soofumar Aappi loogoo amma asirratti argamu kana jijjiirachuu yoo kan barbaadu ta'e namoonni graphic design danda'an yookaan immoo graphic logo adda addaa naaf hojjechuu danda'an na wajjin wal qunnamanii anaaf logo san naaf hojjetan ani immoo kaffaltii isaaniif ni kaffalaa jechuudha. Kana immoo bal'isaatii ilaalaadha. Karaa adda addaatiin Facebook page, YouTube mataa keessanii banattanii platformii hundarratti yoo hirmaachuudhaan, social media hundarratti yoo hirmaachuudhaan dhageettii keessanii fi beekamtii qabdan, dandeettii qabdan graphic design irratti, dandeettii qabdan san irratti hundaa'uudhaan graphic design adda addaa hojjechuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Logoowwan adda addaa, brandiiwwan adda addaa barbaachisoo babbareedoo ta'an hojjechuudhaan irraa hojjechuu dandeessanii. Inni kun hanga ammaatti namoota baay'eedhaan hin baratamnes irratti illee hojjetamaa hin jirus damee garuu qarshii gaarii argamsiisuu danda'u. Keessattuu dhaabbatoota mootummaa fi miti mootummaa hin taane adda addaa yeroo haarawaa isaan ta'an logoowwan isaanii akkanumallee brandiiwwan isaanii qopheessuudhaan qarshii gaarii irraa argachuu dandeessan waan ta'eef dameen kun damee isa filatamaadha, irraa fayyadamaadha. Isa kanarratti immoo graphic design akkamitti ta'uu dandeenya kan jedhu dursa gaafiidha. Sababni isaas graphic design yookaan immoo logo adda addaa, brandii adda addaa qopheessuu osoo hin danda'in qarshii irraa hojjechuu ni danda'a jechuun sooba. Hin danda'amu. Yeroo baay'ee namoota online kanarratti yeroo barsiisu wanti na qunnamu isa kanaadha. Wanta tokko osoo hin beekin, osoo hin baratin, wanti sun maal akka ta'e osoo adda hin baafatin qarshii qofa irraa argama jedhameetiin ittiin seenamu. Dursa maal qabaachuu qabda? Barnoota ka'umsaa qabaachuu qabda. Barnoota ka'umsaa immoo argachuudhaaf karaa onlineetiin barnoonni adda addaa jiran, viidiyoowwan adda addaa jiran, viidiyoowwan saniin daawwachuudhaan, practice gochuudhaan nama baay'ee logo adda addaa, graphics design adda addaa hojjechuu danda'u ta'uun ni danda'ama. Garuu barnootaaf of qopheessuun dursa isin ilaallata. Inni kun damee hedduu tokko hin nyaatamidha waan ta'eef irraa fayyadamaadha. Graphic design. Afraffaa. Inni afraffaa fi inni xumuraa isa namni yoo irratti hojjete yeroo gabaabaa keessatti miiliyoonera ittiin ta'uu danda'udha. Innis maalidha isinitti fakkaate? Osoo isinitti himin warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fayyadamaa. Afraffaa isa damee kanarratti
hin hojjetan taanaan yeroo gabaabaa keessatti jiruuf jireenya keessan jijjiiruu dandeessan. Online marketing jedhama. Afraffaan. Online marketing jechuun maal jechuudha? Online marketing jechuun online irratti bittaa fi gurgurtaa adda addaa adeemsisuu jechuudha. Kana jechuun maal isiniif fakkaate? Fakkeenyaaf saatii kana fudhachuu dandeessan. Saatii kana asirratti argattan. So saatii kana dhaabbata saatii kana qopheessi yookaan immoo namoota dhuunfaa suuqiiwwan gurguddoo raabsaa adda addaa ta'uu danda'a. Saatii kana gurguraa jiran bira ni deemtan. Mobaayila ta'uu danda'a. Mobaayila namoota gurguran warroota mobaayila gurguran isaan bira ni deemtan. Dhaabbata ta'uu danda'a. Namoota dhuunfaa ta'uu danda'a. Ergasii immoo isin maal gootanii online irratti Facebook page qabaachuu dandeessan, TikTok qabaachuu dandeessan, TikTok account jechuudha. Isaan kana irratti dhageettii fi namoota baay'ee horatanii qabdan yoo ta'e achirratti ni beeksiftan. Ergasii immoo isaan wajjin dhaabbata mobaayila kana gurguru yookaan immoo namoota dhuunfaa suuqii dhuunfaas ta'uu danda'a isaan wajjin communicate gootan. Fakkeenyaaf mobaayilli kun 20,000 bitama yoo ta'e isin immoo maal gootanii Facebook page keessan irratti ni beeksiftan, karaa TikTok illee mobaayila kana ni beeksiftan. Ergasii immoo koomishina asirra dabalattan isin. Namni mobaayila kana bitachuu barbaadu isin kontaaktii akka godhuu fi akkanumallee mobaayila kana immoo bakka inni deemee bitatullee itti himtanii namootaan duraan dursitanii dhaabbatichaan abbaa dhuunfaa yookaan immoo mobaayila san gurguruun dhaabbaticha sanii walii galtanii koomishinallee walii galtanii ergasii immoo 21,000 guutanii ni gurgurtan. 21,000 yoo walii galtan namtichi bitachuudhaaf barbaadu sun direct deemee kan kontaaktii godhu adreesii keessan ni qopheessitanii adreesii saniin direct isaan wajjin akka kontaaktii godhu ni gootanii ergasii immoo qarshii 21,000 baasuudhaan ni bitataa jechuudha. Kan akka laayyootti isinitti hime. Ergasii immoo mobaayila takkaa tanarraa koomishinaa qarshii 1,000 argatee jechuudha. Kan akka salphaatti isinitti hima. Qarshii 10,000 illee 20 argachuu meeshaan irra dandeessan tokkocha jechuudha ni jira. So kanaafiyyuu online marketingin hedduu tokko murteessaadha. Isa kana immoo karaa biraatiin haa ilaallu. Isin dhaabbata mataa keessanii yoo qabaattan fakkeenyaaf uffata adda addaa yoo kan gurgurtan ta'e akkanumallee butukii uffata ittiin gurgurtan raabsa mana raabsaas qabaachuu dandeessanii yoo butukii qabaattan yookaan mana mobaayilaa yoo qabaattan ofii keessanii social media kana irratti ni beeksiftan. Ergasii immoo namoonni baay'een gara keessanitti dhufanii ni bitatu. Ergasii immoo isin profiitii argattan moo hin arganne? Argattanii jirtan. Yeroo gabaabaa keessatti social media keessattuu social media keessaa Facebook page fi TikTokin online marketingiidhaaf hedduu tokko bakka filatamaadha. Namoonni mana mobaayilaa qabdan, namoonni butukiiwwan adda addaa qabdan, online irra viidiyoo adda addaa gaggabaaboo waraabuudhaan, Facebook page fi TikTok account banachuudhaan, achirratti viidiyoowwan sanneen post gochuudhaan, meeshaalee qabdan achirratti post gochuudhaan salphaamatti online marketingin hedduu tokko nama birallee gahuudhaaf murteessaadhaan irraa fayyadamaadha. Inni afraffaa kun karaa baay'eedhaan hiiktanii ilaaluu dandeessanii sana dura garuu social media kanneen akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu Facebook page create gochuu, Facebook page sanarratti nama baay'ee horachuun, TikTok account mataa keessanii banachuun, TikTok account mataa keessanii sanarratti namoota baay'ee horachuun immoo gaafii isinitti ta'uu danda'a. Gaafii kanaaf immoo YouTube channelin keenya deebii mataa isaa qaba. Kanaan dura viidiyoowwan darban jiranii viidiyoowwan sanneen daawwachuudhaan akkamitti TikTok account mataa keessanii banachuu dandeessan, akkamitti TikTok account keessan guddifachuu dandeessan. Viidiyoon bal'aan hojjetamee jira. Akkanumallee Facebook page akkamitti banachuu dandeessan, Facebook page keessan akkamitti yeroo gabaabaa keessa guddifachuu dandeessan viidiyoon hojjetamee jira. Ilaaluu dandeessan. So gabaabinumatti online marketingin hedduu tokko filatamaadha. Addunyaa waaltawaa taate kana keessatti dhaabbattoota akka Amazon akkanumallee Alibaba baay'een keessanii beektanii miti online irratti keessattuu namoonni biyyoota adda addaa keessatti argamtan online irratti kaffaltii adda addaa online irra kafaluudhaan meeshaan sun direct harka keessan dhaqqaba. Kun kan taasise maalidha? Online marketing jedhama. Damee kanarratti hojii hojjettan irraa fayyadamtu yeroo gabaabaa keessatti investor ta'uu dandeessan. Karaalee ittiin online irratti qarshii guddaa argachuu dandeessan afran kanneen kan isiniif ibse an gabaabinumatti bal'inaan dameedhaan kutaadhaan addaan irree immoo viidiyoo itti aanu keessatti ni ilaalla. Viidiyoo har'aa irraa garuu akka fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni yaadas qeeqas qabdan koomanta irratti yaada keessan naaf barreessaa. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun kan keessani kan teekinooloojiidhaan itti barbaadatan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.